Akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataarraa sagantaa kenna faaya aartii torban kanaa qabannee isiniif dhiyaanneetti jirra. Qopheessee kan isiniif dhiyeessu an Jibriil Muhammadi, ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin Umar Jamaaltu na faana jira. Nu faana bu'aa. Egaa torban kanaasii sagantaa kennaa faaya aartii har'aatiin sirboota afaan Oromoo ergaalee hedduu qaban sirboota aadaa fi ammayyaa isiniif filanneetti jirra. Sirboonni nuti wal duraa duuban torban kanaaf isiniif filannee dhaamsaa fi dhamesa keessa jiru wajjin ilaallu akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Egaa jalqaba irratti sirbii nuti isiniif filannee sirba baay'ee bareedaa tahee kan baroota dheeraa dura sirbame sirba weellisaa Buulessaa Abbaa Sagalee Kiloolee weellisaa Muktaar Usmaan aadaa Jimmaatiin hojjete mata dureen isaa Gibeen Gama Biyya Abbaa Jifaar jedhu isiniif filanneeti jirra. Haa daawwannu. Gibeen Gama Biyya Abbaa Jifaar jedha warra kee gaafannaalee fuula koodii kee dhangala'ee anaarratti gaa'ee beekmaanii maashokoo malli maanii dhangallee kaayidaalee kan maashokoo malli maanii dhangallee kaayidaalee kan Weellisaa Buulessii fi ogeessi muuziqaa aartistii Muktaar Usmaan sirba yeroo dheeraa dura sirbe kanaan Gibeen Gama Biyya Abbaa Jifaarii jedhee warra kee gaafannaanii fuulaaf fooliin kee dhangala'ee anarra jigaa imimmaanii maashokoo malli maalii naangallee kaayixaanii jechuun hojii bareedaa qulqullina qabu viidiyoo kiliippiidhaan hojjete ture. Kalau bulli jawe ala nala le manil katuma ala nala meka gala bate ala nala dete kachatu ala nala akise kadini ala nala bata kadi kolbi ala nala kalbi na bojite ala nala galtera taubi ala nala amashoko mali mali nangale kaidane kanki Jitab Dubai male tau jette Kuna kole jenne demte gatte Ergan dema jette demi sila Anati mango tu Dubai jala Jitab Dubai male tau jette Kuna kole jenne demte gatte Ergan dema jette benu sila Anati mango tu Dubai jala Itti dabaluudhaan weellisaa Muktaar Usmaan sagalee baay'ee bareedaa ta'e kanaan sirba jaalalaa kana guntutti kee lamaan aalan aalaam wardiyaa dhaabbataa aalan aalaam meedhiirra isaa gahuu waan jedhu fakkaataa jechuudhaan aadaa Jimmaatiin miidhagsee shubbisa isaa hojjetee jira. Guntutti kee lameen aalan aalaam wardiyaa dhaabbataa aalan aalaam meedhiirra isaa gahuu aalan aalaam waan jedhu fakkaataa aalan aalaam. Urtukanano pala nala, chankora tata pala nala, yon silale pedala nala, dukte amma nala, wayo mashoko mali male, nangale kaidane kange, kale karre gibe milambe, yon sokoruga hulin dadabe, mekamina obsu mashodabe, isida kambale situlate, kale karre gibe milambe. Yon sokoruga hunin dadabe me akamin obsa mashodabe isida kambade situlape Weellisaa Muktaar Usmaan sagalee bareedaa kanaan xumura sirba kanarratti Gibeen Gamaa jettaa ambaarumaan seehee nan dhufaa maashookoom utaalchumaan ceehee jechuudhaan sirba jaalalaa kana bareechee goolabeeti jira. Gibe jetta la 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 bagarumaan seehee la la nan dhufa maashookoom la 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 utaalchumaan ceehee la la yoo birbirbooree la 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 gibe yaa bulaa la 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 yoon sitti moobee la 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 ture araabu
shoko mani male nangalle gaidale kalke miidhagni kee sila adubate dachi maraifu kan jaalate sila galeerra boonatti nima shoko yoo male miidhagni kee sila adubate dachi maraifu kan jaalate sila galeerra boonatti nima shoko yoo madubu itti aansuudhaan sirbi nuti lammaffaa irratti isiniif dhiyeessinu sirba weellisaa jabaa sagalee kiloolee akkasuma weellisaa ajaa'ibaa Naasir Saaladdiin mata dureen isaa Simaleetoo jedhu isiniif filanneeti jirra. Nannu fayyoo turees dhufanoolu kan sirraa fagaateen taa'u koolu sin fedhaan sin obsuu manoo yoomu garaan si jaallatu siin sinoomu ofumaanu eeguu makkalooni taddaan hin baanu dhiigaa fooni ofumaanu eeguu makkalooni taddaan hin baanu dhiigaa fooni. Weellisaa Naasir Saaladdiin sirba shubbisa aadaa Shawaatiin miidhagsuudhaan hojjete kanaan nadhii dammaa siif nafoolaa damma daamuu tiyyaa jiitu jechuudhaan eegaleetis jira. Damma siif nafoola damma daamuu tiyya jiitu guyyaan siin alaanaaniitu yoo dhiites barnaan bariitu walalaatu siif garaanoo didalka waarii raffisu mimalli maal yaa shakkitu nadhii damma siif nafoola damma daamuu tiyya jiitu guyyaan siin alaanaaniitu yoo dhiites barnaan bariitu walalaatu siif garaanoo didalka waarii raffisu mimalli maal yaa shakkitu. Weellisaan kun sirba hedduu bareedu kanaan jiruu ijoollummaa of duuba nama deebisuudhaan kan nu yaadachiise yoo ta'u sirba isaa kana keessatti akkaataa waraabbii viidiyoo fi akkasuma iddooleen inni filatee baay'ee kan namatti tolu yoo ta'u hadaa waliin haammannee shambalee xasiidhaa buraafannee jechuudhaan jaalala bareedduu yeroo ijoollummaa san nu daawwachiisee jira. Akka joorellaa gayyaa'u boorrisuu dhagaatan baree akkam boo'eesiif maraadhu biraa falagaatu baree baddeessaan baddaa jira kaagosuu jala oolti isaanii badeen nu fayyaa hiriyyee jortuu nama gooti yaanii qacaa waliin aamannee sambalee tajiidhaa boraafannee meeqamiin dagaannaree jaalala ijoollummaa waliin barree qacaa waliin aamannee sambalee tajiidhaa boraafannee meeqamiin dagaannaree jaalala ijoollummaa waliin barree kaloo keessa yaafannee jabbilee tiksaatoo wal jaalannee meeqamiin dagaannaree jaalala ijoollummaa waliin barree kaloo keessa yaafannee jabbilee tiksaatoo wal jaalannee meeqamiin dagaannaree jaalala ijoollummaa waliin barree. Itti dabaluun xumuraa irratti weellisaa jabaan kun sagalee baay'ee bareedaa ta'e kanaan kaloo keessa yaafannee jabbilee tiksaatiin wal jaalannee simaleetoo nan dhufa yoomillee jechuudhaan haala bareedaa ta'een goolabeetii jira. Qacaa waliin aamannee sambalee tajiidhaa boraafannee meeqamiin dagaannaree jaalala ijoollummaa waliin barree qacaa waliin aamannee sambalee tajiidhaa boraafannee meeqamiin dagaannaree jaalala ijoollummaa waliin barree kaloo keessa yaafannee jabbilee tiksaatoo wal jaalannee meeqamiin dagaannaree jaalala ijoollummaa waliin barree kaloo keessa yaafannee jabbilee tiksaatoo wal jaalannee meeqamiin dagaannaree jaalala ijoollummaa waliin barree. Nannu fayyoo turees dhufanoolu kan sirraa fagaateen taa'u koolu
fedhaan sin obsuu manoo yoomu garaan si jaallatu siin sinoomu ofumaanu eeguu makka looni taddaan hin baanu dhiiga fooni ofumaanu eeguu makka looni taddaan hin baanu dhiiga fooni nannu fayyoo turees dhufan oolu ansirraa fagaadheen taa'u koolu sin fedhaan sin obsuu manoo yoomu garaan si jaallatu siin sinoomu ofumaanu eeguu makka looni taddaan hin baanu dhiiga fooni ofumaanu eeguu makka looni taddaan hin baanu dhiiga fooni. Itti aansuudhaan sirbi nuti sadaffaa irratti isiniif dhiyeessinu sirba baay'ee bareedaa ta'e sirba ammayyaa shubbisa Afrikaatiin kan sirbame sirba weellistuu Neessan Naayit Sultaan mata dureen isaa Gurbayyoo jedhuun isin daawwachiifna. Abonatti tolte gurba malo sinatti tolte gurbayo abonatti tolte gurba malo sinatti tolte gurbayo abonatti tolte gurba malo sinatti tolte gurbayo abonatti tolte gurba malo sinatti tolte gurbayo. Weellistuu Neessan Naayit Sultaan weellistuu jabduu fi weellistuu ammayyooftu yoo taatu sirba afaan Oromoo hedduu bifa ammayyaatiin hojjetteeti jirti. Sirba kanaanis aboonatti toltee gurbaa maaloo sinnatti toltee jechuudhaan weellisteeti jirti. Tapni kenatti tole yaadaan qabu si yaadachuu malee onne koo gammadaa yoo si ilaalee yaadaan qabu si yaadachuu malee kolfaa fi taphni kenatti tole yaadaan qabu si yaadachuu malee burqaa jaalalaa qalbiin na futee onne koonarra waan hunda kiyyaa keetii magootee silaa maal qaba asiif moyaamee kaloo kee jalaa si eegaa dura warraan na loolee loleen na dhoogee deemu si bira afaan koo si malee hin beeku kaasa'u Itti dabaluunis weellistuu Neessan Naayit Sultaan sirba raapparaa bareedaa kanaan haala bareedaa fi viidiyoo kilippii qulqullina qabuun kan hojjette yoo ta'u akkaataan isiin ittiin afaan Oromoo addunyaatti beeksifte waan dinqisiifamuu qabudha. Kunnatti haa gurbaa maali bareeda kiyyaa ilkaanani kunnatti haa gurbaa maali mi'ooftu damma akka kaanani kunnatti haa gurbaa maali bareeda kiyyaa ilkaanani kunnatti haa gurbaa gurba malo sinatti tolte gurbayo abonatti tolte gurba malo sinatti tolte gurbayo abonatti tolte gurba malo sinatti tolte gurbayo abonatti tolte gurba malo sinatti tolte gurbayo. Koonnatti kaa gurbaa maaloo bareeda kiyyaa ilkaanaannanii jechuudhaan miidhagsitee golabdee jirti. Ajaa'ibuma garuu ni beektaa yeroon sin argu gammachuu qaba qabee qubeekaa kan baay'ina malee kan na dhukkubu jaalala keetiin akkan qabame namuun si himu afaan koo si malee hin beeku kaasa'u nan dhidhiin yoo si yaamu. Kun
Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa irraa sagantaan keenya faaya aartii torbaan kana asirratti goolabama sirboota biraatiin hanga torbaan walitti deebinutti gama keenyaan gamanumaan nagaa isinitti dhaammata qopheessee kan isiniif dhiyeesse an Jibriil Muhammadi ogummaa kaameraaf teeknikaatiin immoo kan nafaana jiru Umar Jamaalii qophiilee Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa irraa isiniif dabru daawwadhaa peejii keenya immoo follow gochuudhaan akkasuma YouTube keenya subscribe gochuun Oromiyaa Freedom Media cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna nagaan nu tura.